abbaan hojii isaa hojjetata jenneerra isaanis cunqursaa isaanii ittuma afuufanii nus qabsoo keenya ittuma afuufna gara fuulduraatti injifannoon eenyu akka ta'u immoo waggaa kana booda wal arguuf jirra jechuudha. Duraan dursee haala rakkisaa kana keessa hundumaa keessa dabartanii yeroo darbees qabsoo hedduu keessa dabartanii ammas qabsoo keenya qabsoo keessan booddeetti osoo hin deebisin namoonni hedduun bakka isaan of gurguranii saba isaanii gurguranii qabsoo keessaa bahanii faallaa saba Oromoo dhaabbatanii Oromootti falmaa wayita isaan jiran keessatti ammallee hamlee kaleessaatiin bilisummaa boruu fuulduratti ilaaltanii qabsoo keessan itti fufuu danda'uu keessaniif baay'een gammada. Galatoomaa isinii jechuu barbaada. Egaa qabsoon keessa dabarree as keenya wal yaadachiisuun barbaachisu qaamaan keessa turre gasiitti baasneetti dhufne waan gara fuulduraa qofa nu eeggatu qofa irratti wanna tokko irratti xiyyeeffanne maree waliin geggeessutu gaariidha jedhee tan amanaa. Sababii kanaaf maal keessa jirra har'a borimmoo maalitti deemna kana keessatti maal faatu mudachuu danda'u wannoota jedhan tokko qofan kaasuu barbaada. Egaa abdii guddaa qabannaa turre waggaa tokkoof walakkaa yookaan waggaa lama dura gara fuulduraatti sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf sirna abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannu sirna abbaa dinagdee keenyaatti taanu sirna ittiin ofiin of bulchinu sirna walqixxummaadhaan keessa jiraannutu ijaarama. Kanaafis immoo ce'umsa barbaachisu karaa dhaabuma yookaan mootummaa amma jiru kanaan raawwatee filannoo haqa qabeessaa fi dhugaa dimokiraatawaa kan ta'e hundumtuu keessatti walqixxummaadhaan kan keessatti qooda fudhatu gaggeessinee mootummaa uummataan ijaarame yeroo jalqabaatiif ni ijaarrannaa abdii jedhuudhaan itti deemaa turre. Har'as gufuuwwan adda addaa jiraatan malee abdiin keenya kanumadha. Kallattiin qabsoo keenyaas isuma kanadha. Qabsoo keenya kaleessa karaa nagaatiin harka keenya duwwaa meeshaa tokkollee malee osoo hin sodaatin sirna abbaa irree dura dhaabbannee as geenyee jirra. Ammallee amma kana mirga keenya deebisnee wanna amma dubbanne kana amma argannutti qabsoo keenya gara fuulduraatti kan itti fufu ta'a jechuudha. Egaa wanni hundumtuu akka nuyi yaadne ta'uu dhiisuu danda'a. Haalonni tokko waan kaleessa keessa turre waan waggaa har'aa keessa turre caalaa har'a nutti hammaachaa deemuu ni danda'u. Yeroowwan fuula keenya duratti immoo kana caalaallee hammaachuu ni danda'u. Haa ta'uuti kutannoon keenya akkuma kaleessaa haaromfannee ammallee qabsoo keenya itti fufuun nurraatii eegamaa jechuudha. Karaa adda addaa ammallee argina sodaachisni ni jira hidhaan ammallee jira. Oromiyaa keessatti hidhaan akkam akka jiru hammam babal'atee akka jiru magaala kana keessatti kaasanii ni beektu jechuudha. Obboloowwan keessan baay'een isaanii mana hidhaa akka jiran biyya har'aa kana ni beeku. Guutummaa naannoo Oromiyaa kana keessa isa waggoota duraan turan caalaa har'a obboloowwan keenya hedduu mana hidhaa akka jiran illee ni beeku. Kan ji'a 7 ji'a 8 gara waggaa tokkoo kan hidhaman akka jiran illee ni beeku. Labsii malee komaandi poostiin yookaanis immoo labsiin yeroo atattamaa irratti labsame obboloowwan keenya waggaa tokkoo ol dararaa jala jiran waraanni akka fedhetti irratti bobba'ee bahuuf galuu isaan dhowwee qonna isaan dhowwee hojii isaan dhowwee dalagaa isaan dhowwee barnoota dhowwee gidirsaa akka jirullee ni beekna jechuudha. Karaa biraa immoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti obboloowwan keenyarra keessumaa yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti obboloowwan keenyarra maal akka gahaa turee fi maal akka gahaa jiru har'allee quba qabdu jechuudha. Warri lubbuudhaan wareegaman jiru kanarra darbe immoo kanneen mana barnootaatti ari'amanis immoo ijoolluma keenya ta'uu isaaniis quba qabdu jechuudha. Kun Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane har'a gara magaalaa Direedawaa yoo deemne Direedawaa keessa Oromoon mataa isaa ol qabatee deemuu yeroo itti dadhabe irra gahaa jiru. Poolisiin akka fedhetti qabee kan hiraarsu, kan hidhu, kan reebu dararaa adda addaa kan irraan qabu ta'uu isaallee quba qabna jechuudha. Kana hundumaa maaliif kaafna
ammas qabsoo osoo hin laaffisin gara fuulduraatti deemuu akka qabnu isinitti agarsiisuudhaaf qofan. Ji'oota fuula keenya dura jiran kanatti immoo itti caalaayyuu daranii yoo hammaachuu ni danda'a. Maaliif? Nuti ammallee kan hojjetu kan filannoodhaan karaa nagaa qofa mootummaa mataa keenyaa hundeeffachuu. Akka kun hin dhugoomneef uummanni sagalee nuun kennu jedhanii warri yaaddaan warri sodaatan immoo kana gufachiisuudhaaf yaalii hedduu gochaa jiru jechuudha. Kanaaf asittis achittis jeequmsa uumuu danda'u, masgiidota gubuu danda'u, bataskaana gubuu danda'u, namoota sabaa fi sablammii walitti naquu danda'u, jeequmsi bakka hundumaatti akka ka'u gochuu ni danda'u. Filannoon kun akka inni hin geggeeffamne, akka inni hin deemne, akka inni hin raawwanne gochuudhaaf ni danda'u jechuudha. Kanaatiif kana hundumaa keessa cabsinee deemuutu nurra jira. Kana uummaadhaan jala darbuun barbaachisaadha. Bakka barbaachisutti obsaan bira darbuun illee barbaachisaadha jechuudha. Kanaatiif tokkoffaa hariiroo sabaaf sablammii wajjin hin qabnu ammallee cimsannee itti fufu. Sabaaf sablammii waan adda addaa wajjin walitti nu naquudhaaf yaaliin isaan godhanii hagana hin jedhamu. Hundumti keessan akka quba qabdan buraayyuu irratti uummata Gaamoo wajjiniin akkamittiin akka walitti nu naqan ni quba qabna. Uummanni Gaamoo uummata Oromoo caalaa uummata miidhamaadha. Uummata baay'ee miidhamaadha. Kaleessas miidhamaa kan ture. Seenaan keenya fi seenaan isaanii kana addaan bahuu miti. Wanni nurra gahaa turellee isaanirrallee dachaa beekaan irra gahaa kan ture. Kanaatiif adeemsa keenya gidduu kaayyoo keenya gidduu yookaan mootummaa gara fuulduraatti ni ijaarraa jennee yaadnu hundeessuu irratti yaada nuti qabnu nuufi uummata Gaamoo gidduu tokkollee garaagarummaan hin jiru. Uummata cunqurfamaadha ofii isaatiin of bulchuu barbaada. Nus uummatoota cunqurfamneedha ofii keenyaan of bulchuu barbaada. Garuu uummattoota kana walitti nu naqanii walitti nu buusanii rakkoo hagana hin jedhamne keessa nu buusanii jiru. Isayyuu isa asitti geggeessan qofa osoo hin taane jaarsolii isaanii afeeranii akka waan Oromoon isaanii balleessuuf deemu Oromoon isaanirratti duuluudhaaf akka waan inni deemu fakkeessanii isaaniin of bira qabatanii akka meeshaatti ittiin fayyadamuudhaaf illee wanni isaan hojjechaa jiran ammallee addaan ittiin jira. Kanaaf maal jechuu barbaadeetan hariiroo uummattootaa fi saboota biroo wajjin qabnu ammallee cimsinee itti fufuun barbaachisaadha. Warra nu kabajanii wajjiniin nagaadhaan jiraachuuf yoomillee kutannoon keenya irra deddeebi'uun haaromfanna jechuudha. Yeroo darbee akkuma argattan jilli as jiru kun wayita gara Arsii deemne sabaaf sablammiiwwan akkamittiin akka nu simatan keessumaa uummanni siltee akkamittiin akka nu simate quba qabdu jechuudha. Maaliif ammallee hireen keenya sabaaf sablammii wajjiniin tokkodha. Ammallee nuti nagaa barbaanna, ammallee walqixxummaa barbaanna. Ammallee nagaa barbaanna, ammallee mirga dimokiraasii keenya akkuma isaan barbaadan nus ni barbaanna. Kanaaf waliin qabsoofna, waliin dhaabbanna, wal gargaarraa, wal tumsina. Isaanii wajjin jibba tokkollee hin qabnu jechuudha. Garuu warra akkuma kaleessa isin yaamnee isin guluuf na jedhanii ammallee akkuma kaleessa jala dhaabbanne boris jala dhaabbanna kan ammoo hin yaadina garaa keessanitti jennee itti immoo barbaachisaa ta'a. Warra akka kanaatti nutti deemuu barbaadan saboota biroo wajjin wal bira dhaabbannee ofirraa ittisuun ofirraa faccisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaatiif kana kan dhugoomfannu karaa filannoo kanaati. Filannoon kun waa lamuutti deema gabaabaadhumatti yookaan sirni durii sirna abbaa irree qofayyuu miti. Sirna gonfoo sirna tokkeessaa isa durii sanitti isa aadaa tokko afaan tokko amantaa tokko uffanni tokko nyaanni tokko sirbi tokko itti keessatti dagaagu gara sanitti deemne yookaan immoo Itoophiyaa isee sabaaf sablammiin akka miidhagina isaaniitti akka bareedina isaaniitti akka aadaa isaaniitti akka afaan isaaniitti akka duudhaa isaaniitti miidhaganii keessatti mul'atan ishee walqixxummaadhaan keessa jiraatan ijaaruudha jechuudha. Yookaan sirna federaalizimii filannaa yookaan immoo sirna tokkeessaa sana filanna. Filannoon baran akkanuma lamaan gidduudha waa gara biraan hin jiru. Yookaan isa duriitti deebina bifa kamiin maqaa kamiin iyyuu yoo deeme dhumarratti gabaabaadhumatti gabaabsinee yoo keenye yookaan sirna durii isa waggaa 50 dura dhiifnee dhufne sanatti deebina yookaan immoo sirna haarawaa isa tokkoon keenya miidhaginni keenya keessatti mul'atu sana ijaarra jechuudha. Yookaan sirna walqixxummaa ijaarra
yookaan walqixxummaa keenya keessatti kan keessatti mirkaneeffannu ta'a yookaan immoo gabrummaa isa abbootiin keenya duraan keessa turan dachaa meeqatti deebi'uudhaaf jirra jechuudha. Kana beekuun barbaachisaa. Kun ammoo waa'ee waan biroo miti yookaan gabrummaa isa durii sanii yookaan immoo walqixxummaatti deemuudha jechuudha. Bifa kamiin illee kan deemamu naanna'ee garuma kanaatti deebi'aa jechuudha. Kanaaf kana dhugoomsuudhaaf gabrummaa sanatti sun sobanii nu deemsisuudhaaf karaa hedduu deemaa jiru. Carraa guddaatu gaggeeffamaa jira. Biyya kana keessatti naannooma kana keessa yoo fudhattani maallaqi hammamii dhangala'aa akka jiru beektu. Isiniin qooduudhaaf yaalii godhamu quba qabu. Tokko keessa nama hundumaatiif gatii baasanii lafa kaa'anii jiru amma. Abaluu meeqa baasa? Meeqa yoo kennineef afaansaa qabata? Lafa iddoo kamii yoo kennineef cal jedha? Iddoo kamiin yoo kennineef dubbachuu dhiisa? Jedhanii tokko namaatiif gatii muranii lafa kaa'aniiru. Horiin biyya alaatii waan biraatiif dhufu nama bituudhaaf oolaa jira. Kanaatiif warri gurguramuu ammoo iyyuu gurguramuu jalqabeera. Nama biyya kana keessaa qofa osoo hin taane warri daaspooraa jiran, warri biyya alaa jiran, warri kalleessa waan meeqa haasawaa jiran turan biyya kanatti deebi'anii har'a galmee baadhatanii yookaan immoo waraqaa iyyata baadhatanii biiroo kantiibaa jala naanna'aa jiran biyya kana keessa. Lafa fudhatanii ittiin gurguranii deemuudhaaf. Nuti warri qabsoorra turre, warri du'aa turre, warri hidhaa turtan utuu isin lafa hin argatin isaan Minisootaa dhufanii, Awustiraaliyaa dhufanii, Meelbarnii dhufanii, eessaa dhufanii to'annaatii lafa argachuu yaalu jechuudha. Kanaadha wanti deemaa jiru warra. Kanaatiif dargaggoon kun, qeerroon kun, uummati kun, kan biyyi kun kan kooti, har'as keessa jiraadha, boris keessa jiraadha. Warri jennu kanarraati saba kana baraaruun, biyya kana baraaruun barbaachisaadha. Carraa kanatti fayyadamne namoota biyya alaatii dhufanii har'a biyya kana keessatti of gurguranii saba isaaniis gurguruudhaaf lafa asis fuudhanii achis fuudhanii asittis hojii isinii kennina yoo jedhan hojiitti qacaramanii faallaa saba kanaa warri dhaabbatan akka isaan nurraa gadi ta'anii carraa kanatti fayyadamne ergaa isaanii dabarsuu barbaadna. Walitti duuluutu nu barbaachisin. Walitti deebi'uutu nu barbaachisin ammaa jalqabanii nurraatii gab jedhanii taa'uun isaanii barbaachisaadha. Duunee hidhamnee gatii itti kaffalleeti kan biyya kanatti isaan galchine. Har'a eenyu dhufee akka qe'ee keenya saamee nu salphisee alagaatti nu kennee nu dararaa waggaa meeqa dhiifnee dhufnetti deebisee iddoo sanatti nu kennuudhaaf eenyullee yoo dhufe nuyi har'a tole jennee fudhachuu hin qabnu. Kana yeroo kana walitti himuun barbaachisaadha. Jaalamurree walitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaatiif dargaggoonni as jirtan tokkoffaa filannoo kanatti amma dandeenyetti eenyullee karaa maaliin tuttuqaadhaan gara lolaatti, gara jeequmsaatti, gara adda addaatti, gara fayyadama humnaatti yoo nu geessuu barbaade hamma isa dhumaatti hamma keenya isa dhumaatti humna keenyaa fi obsa keenya isa dhumaatti fayyadamne filannoon kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu barbaadna. Kanaatiif warri as jirtan waggaa 18 ol warri jirtan wannoo keessan waraqaa eenyummaa qabachuun barbaachisaadha. Isin dhowwannoo jedhan hin sobu hin danda'an. Isin dhowwachuu hin danda'an. Mirga keessanidha. Eenyuun iyyuu kan kadhannee waraqaa eenyummaa hin fudhannu. Dhalachuu keenyaan iddoo tokko jiraachuu keenyaan mirga qabna, mirga sanatti fayyadamna. Gaafa mirgi bade, gaafa seerri bade hundumatu bada jechuudha. Kanaatiif kana sodaachuu hin qabdanii dhuguma har'a nu dhowwachuu ni danda'u garuu haga dhumaatti dhowwatanii itti deemuu hin danda'ani jechuudha. Waa'ee maallaqaa kanaan duras dubbanneerra hunduma keessan adda adda isin baasanii karaa hedduu addaan isin baasuudhaaf yaalu. Namoota warra inni dubbatu yookaanis immoo dammaqina qabu hin hoogganu dura bu'anii hin qindeessu karaa agarsiisu warra jedhan isaaniin tokkodhaan baatiriidhaan barbaadaa jiru amma. Tokkoon baatirii barbaadanii waan isaanii ta'uu lafa kaa'anii maallaqa lafa kaa'anii isaan akkuma ofii isaanii of beekanitti yaadu saba kana beektu ofii isaanii waan of gurguranii as ga'anii ummati kunis akkuma kana gurgurama namni kunis akkuma kana dantaan gurgurama jedhanii yaadu. Been gurguramnuudha. Saba keenya, egeree keenya, lafa keenya, eenyummaa keenya, afaan keenya, aadaa keenya, seenaa keenya hin gurgurru jedhame. Warra kana gurguran jala dhaabbachuunis dirqama keenya.
egereen keenya saban yookaan namoota muraasa tokko lamaatiif jedhee egereen keenya baduu qabu. Ilaa dargaggoo isinitti nama nuyi ani keessumaayyuu namoota as jiran keessaati ani hunduma keessanii muriidhaan nan dursa. Hammam biyya lafaan irra kan jiraatu hin beeku. Iyyuun garboon keessanii lafni kan keessanii egereen kan keessanii egeree keessan eenyutti illee dabarsitanii kennina. Egeree keessan eenyutti illee dabarsitanii kennina. Falmachaa as geenyeerra falmachaa eenyummaa keessan afaan keessan aadaa keessan qabeenya keessan biyya keessan dhaloota itti aanutti dabarsa. Waan dandaa xixiqqaadhaaf wanta irra darbuuf waan amma nyaannee dhunnee yookaan immoo dhannee amma fincoofnuuf waan akkas goonu waan dabarsinu waan akkasiif jennee saba keenya dabarsinee hin kennu. Akkuma isiniin jedhe wanni maallaqi ramadamee jiru biyya kana keessatti waan sammuun keenya yaaduu oliin. Kanaatiif akka hin gurguramtu isiniin jechuu miti garuu tokko tokko namni hamtuun namni fafee dhibdu kanarraati of eeggachaa isiniin jechuun barbaada. Karaa biraa isaan isinitti deemanii karaa biraan tokko bituudha. Horiidhumaan akkuma nama horii gababee loon bitatu sa'a bitatu abalu maal baasa jedhanii isin bituudha. Lammaffaani tooftaa masa durii sana isa mallasbaatti fayyadamaa turan sana addaan qooduu sana isatti fayyadamuudha. Kanaaf maal jedhu yoo karaa amantii xinnoo lallaafoo yoo taataniif karaa amantii addaan isin qoodu. Bataskaana tokko gubaniitu ilaa warra musliima sana gubee jedhuun yookaan immoo masgiida tokko gubanii warra kiristaanaa gubee jedhu dhuguma jedheetu Oromoo walitti yaa'ee maalii attamitti masgiidi koo gubataa waliin jedha. Kanaatiif maal goona beektu maalillee yoo gubate ammaan booda nuyi wal loluu hin dandeenyu. Masgiidi yoo gubate ni ijaara akkas miti. Bataskaanni yoo gubate yoo maal goona ni ijaarra deebifne. Lubbuu namaa dhabuu hin dandeenyu. Nama du'e deebinee argannaa. Bataskaana yookaan masgiida garuu ni ijaarranna bor deebinee. Kanaatiif amantaan keenya immoo laphee keenya keessa jira. Akkasimi kanaaf yoo inni gubate iyyuu waldaan itti dhaqee sagaduudhaan yoo isaan gubatan maa kana goote hin jedhu nama tokko dhugaa rabbiin isinitti hima hin jedhu kana dhaqeen ijaaraan gara biraa. Yoon ijaaruu baadde mana koo taa'een sagade hin danda'amu. Kanaatiif akka kanaatti walitti nama naquu yaaluun dhiisaa kun tooftaan isaa dur darbeedhaan nurraa galaa'ee jechuu danda'utu sinirra jira. Laakiin akkasii hin jiru. Inni sun musliima inni kun kiristaana musa lakkii booko. Nu iddoo sana jiru. Iddoo durii sana jiru nuyi. Isa bira dabarree deemneerra nuyi jedha. Karaa biraa isaan isinitti deeman immoo addana kantiibaan tokko yoo gama sanatti dhalate yoo ta'e isa tokko waamanii ilaa waan inni isinii dubbeetta hin beeku. Ilaa inni gama natti dhalate ati immoo gama sitti dhalatte. Kanaaf akkas isiniin jedhu. Ati shawaadha. Ati sawa waan taateef inni immoo Wallagga waan ta'eef inni kun Jimma waan ta'eef inni sun immoo Arsii waan ta'eef isiniin jedhu. Kanas lakkii nuyi kana bira dabarree nuyi akka Oromootti wareegamaa as geenye akka Oromootti gatii kaffalaa dhufne eessa teenye lafa Oromoo iddoo kam jiruu fi falmaa turre boolla tokkotti awwaalamaa turre handhuura tokkorraati argamne kana narraa fuudhii deemi'an kana naga'u jechuu danda'u qabdu. Namni diinni keessan inni jalqabaa yoo eenyu yoo jettani nama waan akkasii fidee isinitti muuda. Inni abalu inni isinii jedhu nama isiniif dhoo'ee fakkaata. Diina Oromoo tokkoffaa jechuun isadha. Kanaatiif ati diina narraa deebi kana quban qabu kana bira eega dabarree turreerraa abbootiin keenyas kana bira darbanii seenaa kana fidanii nuun gaaneeru nuti kana bira dabarreera jedhaati. Itti dhumadha akka kanaatti deemaa jechuudha. Gara biraan immoo karaa biraan illee isinitti dhufuu danda'u. Kun waan inni ta'e beektaa inni sun daggara abaawooti yookaan immoo shaneedha isiniin jedhu yookaan immoo inni kun immoo paabaa'oodha isiniin jedhu inni tokko immoo maal isiniin jedhu. Lakkii boleessa koon Oromoo ta'uu keenya beekaa nuyi tokko ta'uu beekaa. Innis yoo sagalee fudhate haa fudhatu naafis yoo naa kennite sagaleen nuu ta'a. Kaadhimamaa isaanii eessan hin ilaalla. Abbaan nuuf ta'e nama sabboonummaa qabu nama hin gurguramne nama eenyummaa isaa beennu nama amala isaa beennu
nama duubee isaa beenu nama akkasii filannaa lakkiin kakanaatti addaan hin baanu inni kunis Oromoodha inni kunis dhaaba Oromooti inni kunis dhaaba Oromooti jedhaati itti hima. Nabi kanaan isin qooduu barbaadu akkasi dhaaba sakana sana isiniin jechuu barbaadus nama akka diinaatti nuti ilaaluudha jechuudha. Dhaabni Oromoo duraan wannoo keessa ture bulchiinsa kana keessa ture biyya bulchaa ture amma immoo Oromummaan kun dhiphachuu ta'e Oromummaan kun nuun baafne Oromummaa jechuun gad deebi'uudha ulfinarraa kufuudha. Sababii kanaatiif lakkinu waa'ee Oromoo malee waa'ee Oromoo deemnee waa'ee sabaaf sablammii waa'ee hundumaa falminaa jedhanii deemanii isaaniin immoo nagaattoodha karaan danda'an isiniif haa ta'u. Waan biraa gochuu hin dandeenyu baagootan isiniin jennu abbaa feetanii cina hariiroo uummachuun kan keessanii abbaa fedheef ergamuun mirga keessanii nuun garuu akka nuun buutanii sagalee isinii gannuu isin qabnu nama kenni nuuf qabna abbaa kenni nuuf qabna isa nuufatu jira isa aadaa keenyaaf dubbatu jira isa gatii nuu baasuuf jiru jira ammallee akka sabaatti mataa keenya ol qabannee mirga waloodhaan dhabne kana waloon akka argannuuf kan nu gargaaru jira nu isaaf kenninaati immoo nagaan jiraadhu jedha isattis dhagaa darbachuu nu barbaachisa. Kanaaf egaa walumaa galatti filannoon kun bifa nagaadhaan tasgabbaa'een akka inni raawwatu ni barbaanna. Kanaaf hundumti keenya ni hojjenna tokkummaa keenya ni eegganna nageenya naannoo keenyaas ni eegganna yeroo dhufutti haala biraatiin wal argina jedhee yaada fayyaa ta'aa ulfaadhaa galatoomaa gara koo. Egaa obbo Baqqalaa Garbaa baay'ee galatoomfannaa. Haamilee. Kenyarra keessumaa yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa turan keessa jannaanii maal argitan jennaan nageenya keessaniif jedhanii yeroo tokko poolisii sabbataatiin nuu galatoomaa nageenya keenya yaada'uu keessa immoo jedhaan. Dhuguma kiyya beeka. Laali poolisiin teenya qeerroo ijoollee poolisii irra laalinaa. Isaaniif jireenya ajaja hojiitti kan hiikaa jiranii garaan isaanii nu wajjin jira gaafa rakkoo san garaa keessa ol geenye ol beeynaami gaafa ammaatti ammallee wajjin jirra yaaddeeyna poolisii teessin tuutiin rakkoo hin jiru. Poolisii kan kararra kaa'ee nama keenya dorgaa jiru kaadiree biltiginnaatiimi. Homaa miti isaanillee waanuma baratan godhan namni waanuma beeku godhaami waanuma beekan godhaa jiran irra laalina. Homaa miti isaanis waanuma jara kaan irraa baratan jara kaan ta'uuf akkasitti yaalaa jiranii ergaan nu isaanii qabnu maal beektu of malee orma ta'uun hin danda'amu Oromoonni of malee orma ta'uun hin danda'amu. Akka ormatti sirbaan maal nama gooti? Akkasii miti? Akka ormatti sirbaan morma nama jallifti. Ijoollee teenya Oromootiin akkuma gadaatitti akkuma aabboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna. Akka wayyaaneettan karaa cuffaa isin doorsiisaa nana ta'a hin danda'amu dhiisa jennaan. Qabxii sadii irrattiin xiqqoo dheeressee waa jechuu barbaada. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Waa irraanfachuu edeme haa caaluun xiqqoo irraanfachuun dhufaa waan jirtuuf waa lama jajjabdu wal yaadachiifnee dhumarratti haala ammarra dubbanna. Tokko kaayyoon qabsoo Oromoo maali? Abboota keenyarraa kaasee abboota keenya baroota 1950 irraa kaasee hanga qeerroo kaleessa nu biraa kufaniititti ummanni Oromoo kun ummanni irraa dhalanne kun
abbaan biyyaa kun qabsaa'onni gameeyyiinsa kataleen irra dhaalan kuni maalumaaf qabsaa'anii akka gariin jettutti biyya diiguuf immoo akka gariin jettutti finciluun dharraa haraaraa itti ta'eeti moo kaayyoo wayii qaban kan jedhu xiqqoon ibsa. Itti aansee qabsoo kana bakkaan ga'uudhaaf akeeka irratti hiriirree deemaa jirru kana galmaan ga'uudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarree of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti xiinxalanii gara fuulduraa deemuu hin dandeenye. Gaara baatanii beektu ijoollee baadiyyaati warra magaalaatti seenu warra baadiyyaati beektuun miilan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beektu muka jala kataan tokko bakka on warri keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii moggaa gaara baatan moggaarri hin jiru shawaa kana keessa akkam qileen dhufetan hin jira beektu duuba gara galteen laalta hagarraa deemte sanboota bakka dhaabatte san laalte rabbii kee galateeffatta duwida qabatte akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyitee itti qajeelta jechuudha. Akkasiimi kanaaf beektani filosoofiin haaraa finnu hin jiru dhugaa isinitti himu waan qonnaan bulaan kenna godhu yoo beektan saayinsii biraa isin hin barbaachisu political science jinnii saayinsii hin barbaachisu waanuma ummanni keenya godhu waan ayyoof abboon ta'e godhu sirriitti hubannaan jiruunuu qabsoo beektu qabsolleen jiru kanaaf waan irra daybanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'annu. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaafii eenyummaati. Ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiitii irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincilleef akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan. Gaafiin dura gaafii Oromummaati. Gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati. An identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa hawwii isaa takalee taarraa taboruu yoo hin dubbatin deemuu hin danda'u. Afaan keenna mana barnoota irraa kan dorgameef ka xiqqeeffamaa turee fi Oromoon akka waliin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaaniiti. Lammaffaa aadaa. Aadaa qabnaami. Gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa ka du'aa jiruu ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu akka balfamu eenyummaa biyya jaaruu keessaa dhiibame eenyummaan biyya tanaata ormaatiin ijaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaadha. Akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba, gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee kan seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana Rabbi nuu kenne. Sabbata Rabbi durratti nu uume. Dachii qabnu tana abboo fi ayyoo irra dhaalle miti. Orma irraa kaafattani jedhan. Keenya miti. Qe'ee keenya irratti garuu laggeen keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa
qe'ee teenya irratti oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawwee nu bulchu lammaffaa akka zamana wayyaaneetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu nama nuu ta'uun sagalee keenyaan akka gaafa gadaatitti filannee heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuu. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatinaa sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himii kan hin jechaa ture. Sochii afran qalloo jechuu beeytanii ka baharraa ka'e. Kaalii birraan fakkeessu turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gartii miti. Dirree Dhawaa keessatti bara san keessatti cidha cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate uummanni keenya kan Pirotestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalanii afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaalli hin barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaadha soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatiin mayree suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaatuu lamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatiin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiitamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaabaa waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef odaa qabdanii mi odaa agartan kana odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jennu odaa amman hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aatu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan Ibaabi Magdal ka cinqillaatu nu jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqiyan lafa ajaa'ibaati baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu irboofsisoodhaan saamamaa waan turaniif qe'ee teenya irratti raafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa qabne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kana dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruudha. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaatuu lamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase kan jennu kada dammaqiinsa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkaan malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin duraa gaafiin duraa gaafii Oromummaa ta'ee miti hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun
jaalala fitti wal xabbasu deemnu kana laafan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa, Ali Shabboo kana hoggalaaltan, even kaabutoo boodarra hoggalaaltan. Lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeessetti asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamiseetti si geessa. Ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mamarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deeme hoggaa jenne ummata sammuu isaati irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu Oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dammaqsuu Oromoo jennuuni jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru ummata dammaqsitee ijaartaa jechuudha. Haayilee Fidaa maal jee ummata ni dammaqsita ni ijaarta ni dhachiifta akkasitti bilisa baataadha. Adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Maysooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun ummata keenya keessa akka seenu. Hayyoonni akka Haayilee Fidaa fi Sheek Mamarra Shaaffaan ummanni Oromoo qubee mataa isaatiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii ummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Ummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deeme jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about the election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalle. Gariin har'a qabsoon Oromoo achiin keenya maal no baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuun ammoo waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammaqnetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhumaan sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 barraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan Jaaniintu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoo irraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa? Hinciin kaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne?
mallas nuun kennine hin kijibanii bar dhiiga baarootum isaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zammazammariin kan Badhoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoo wal jaaretti osoo jarattiintu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi jaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha 91 booda hoo maalin isin jee the first phase was revival, the second phase reconstruction, the third phase actualization kan jennuun implementation jechuun kan dandeenyu Oromiyaan jaaramuun abbaa fedheen haa guutamtu Oromiyaan jaaramuun qubeen barachuu eegaluun jajallattus hir'attus haphattus 91 irraa kaasee hamma 2018tti hojiin hojjetamaa ture Oromoo dammaqee jaarame san Oromiyaa dammaqiinsa ummata sammuu Oromoo keessa jaaramte san hojii irratti hiikudha jechuudha. The third phase kan jennuun ummanni keenya magaalatti galuun afaan ofiitiin barachuun biirokraasiin even opinion leeyoo taate biirokraasii keessa namni keenya galuun yeroon sun yeroo actualization jennee irratti deemaa jirru 2018 yeroo qabsoo keessanii qabsoo qeerrootiin jijjiiramni kun dhufu reconstruction santu waan jaarame santu Oromiyaan jaaramuun qubeen barachuun dhaloota qubee jennee irra ittiin ufjanyu kun qeerroo jennee irra ittiin jenyu kun qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraanfaan eedaniitti jaaran qeerroo ganamaa jedhama nama 36 osoo deeman bidiruun jala cabdee Somaaleetti hidhaman waggaa 5 achirraa deebi'ee dhufe sochiin keenya kun nu yaala teenyee isin as teessanii gariin mana hidhaa ta'e kan finiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu duraa lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef sanirraa fayyadamneet sirna wayyaanee waggaa 50 nu nyaachuudhaaf qarriffaa qarachaa turte afaan qabattee qeetti akka gooltu woone jechuudha kuni feezii kana now 2018 as maal keessa seenne feeziin sadan dura gaafan biyya kana dhufe waan inni isin jedhe feeziin sadan dura is a resistance phase governance itti ceenaa jenne kaayyoo sadan osoo hin gatiin kaayyoo eenyummaa abbaa biyyummaa fi mootummaa ofii ce'umsa kana keessatti akka yaanneetti illee ta'uu baatu jarri bakka ofiitti deebi'uuf illee yaalu amma qabsoon itti aanu qabsoo mootummaa ummataa dhaabuuti dhagaa gaafileen sadan Oromoon qabatee bayee suni they are indivisible adda qoqqoodamuu hin danda'an addaan hiramuu hin danda'an akkamitti jedha 91 qubeen barachuu eegalleemi afaan keenya Oromiyaa jaarranneemi gaafilee gurguddoo keessaa xiqqoo deebi'aa dhufte gaafiin eenyummaa gaafiin qabeenya amma fakkeenyaaf keessattuu waggoota lamaan dabre kana keessatti saamicha wayyaanota dhaabuu danda'uun haga tokko saamichi nurraa dhaabachuu however afaan keenya irra qancaree jira Oromiyaa keessatti afaan kun waggaa 27 kana uf duuba deemaa jira malee guddachaa deemaa dhabuun manneen jire hojii adda addaa keessatti even manneen Oromiyaa yoo dheettan waan naannoo biraa dheettan itti isin fakkaata kaasamu afaan hundaan afaan biraatiin aadaan keenya amma humnaan xiqqoo irreecha kanaan jabeeffataa dhufne malee aadaa keenya irratti qorannaan gahaan godhamaan jiru promoshiniin gahaan godhamaan jiru har'as aadaan Itoophiyaa aadaa ormaa taate nu garuu wajjin ragadaa deemu qabeenyi wayyaan irraa hambifanne har'as ormatu itti fayyadama malee dargaggeessi keenya hojii dhabee jiraata waay isinitti himu haga feete eenyummaa kee deeffatte haga feete qabeenya kee deeffatte mootummaa siif ta'u yoo hin qabaatin mootummaa siif ta'u yoo hin filatin gaafiin sadan sun mootummaa siif ta'u jechuun ka ati filatte ka boru na buusa jedhee sodaatu yoo qabaatteen alatti eenyummaa keetis guddisuus tikfachuus hin dandeessu
qabeenya hattuu fi saamturraa hambifattes misoomfachuu guddifachuu hin dandeessu. Boqonnaan amma itti jirru kuni boqonnaa gaafii sadaffaa san bakkaan geenye gaafii lamaan hafanis hojiitti hiiknu jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliif miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftuun laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis takka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadiree waan jaaree itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo bakka lafa biijittuu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kola'e itti gudeedan kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuudhaan nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane ilma namaatiis. Dhaamsi ani isiniifis qabu qeerroo keenyaafis miseensota keenyaafis qabsaa'otaafis qabu waan haaraa uumaan jiru lubbuun teenyas qaariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatitti ittiin ilaalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu uummata nu biraa kufee bakkaan ga'uudhaaf waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaama irratanii nu keessa jiranii homaa godhuuf hin dandeenyu garuu kan hin cabe lafatti miti akka jaanii isaan at least nagaan rafaniif. Kanaaf qophii godhaa jirru duula eegallee jirru waan gooneef sababa qabna. Fakkeessaan isaan faranjitti fakkeessan warri islaamaa maal jabee daadurreen hajjii dhayxeef eegeesii akkas gochuun dhiiftudha. Jarri kunis dimokiraasii waan jedhaniif haa mul'ifatanii duula goone harkuma yaannatti duula torban lamaatiin amalli isaanii as deebi'aa jira. Nuyi garuu karuma kaleessa abboonni keenya irra deemna. Tokko Oromummaatti amanna. Lama tokkummaa qabsaa'otaati irratti hojjanna. Sadaffaa beekumsa qannuu fi muuxannoo qabsoota ta biyyoota biraa walitti fidnee tarsiimoodhaan masakamna. Afuraffaa naamusa cimaadhaan sochoona naamusa qabsootiin. Kanaaf bakka amma jirrurraa kaane akka isaan wacanii miti waan tokkoon isinitti jaarmeeneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan ummanni kun biyya kana keessatti dhugaa qaba. Dhugaa kamna immoo dhiiga isaatiin asiin gahate gara fuulduras mootummaa isaa malu jaarrachuu qaba. Warra jedhu wajjin wal taane gamtaa kan jaamu uumnee xumurree jirraa jechuu ilma namaatiis. Bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, Paartiin Biyyoolessa Oromoo finnee jirra akka jarattiin odeessituu miti dheengaddas waliin turre. Warri sirna naftanyaa ol deebisuu barbaadu birrii biliyoona walitti guuraa jira. Kaadiree ofii ittiin haa sossobdu malee qabsaa'ota Oromoo chirichaaroon hin bitattu kana siniif hin mirkaneessa jechuudha.
gorsi fi dhaamsi'anii deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuuf qabu. Qabeenya guddaa qabdan. Naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenya liqeeffattanii ka qabdan. San isiniif rabbitti wal gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee irraa ari'ee harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaa nu balleessitanii itti jabaadha. Maqaan keenya onnee uummata keenya keessa jira hin sodaannu propagaandaa itti abuubaa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaru wajjin qubee walitti kaayattanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin haa godhu itti jabaadha jennaan. Maallaqaan nu caalanii dhaaba mootummaa harkatti galfatanii hattuu fi booyyee jigii hammatanii filannootti haaseenanii yoo kanaan nu caalanii nu mo'atan tsat lat jennet mo'amnee harka kenninee akka mormituutti itti fufna. Wanni hin fudhatamne garuu wanni hin fudhatamne mootummaa harkaa qabna jedhanii miseensota keenya hidhuun aangoo harkaa qabna jedhanii hogganoota keenya ajjeesuuf doorsisuun waajjiroota keenya banuun never kun fudhatama hin qabu jennaan. Beeyta garaana nyaatanii mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 irraa sirraa haga Mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga Chaayinaa Araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesanii utuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kuni ajjeechaan sodaachisuun utuba deebisuu danda'a. Waan tokkon sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaan itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of wallaale kanatti. Gabaan Oromoo jal'aabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu kana itti himaa. Nuni dhan jechuuf miti. Waajjira keenya cufan jechuuf miti. Nuna ajjeesan jechuuf miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa ummata isaa malee. Dhugaa ummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoof Oromiyaa akkan isin argu kanatti arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata barka. Inuma filata.
Kana mo daadu ningoonu beeytu. Wal beeyna bar. Wal beeyna. Amma isaan maal yaadan beeytu. Miseensa miliyoona torba qabnaa jedhan. Torbaatama kenna caalaa onneef dhuga qaba. Dolara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan. Midhaan qunnaa takkaa gabaree kennati caalaa hin sodaatina. Waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu. Cidhaan siree birallee jaaraa turree beeki. Isinitti himu biyya tana qabalee irraa haga federaalaatti qabsaata Oromoo jaarree jirra. Hin sodaatina, hin shakkina. Nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma wanni an dhaamu isinitti wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u wanni nama hundaaf ta'u nama hidhuu dhiisa. Naman doorsisinaa nu sodaan kaasanu keessaa bade onnee hin qabnu diilolloofne nu. Ajjeesuuf illee rakkitina uummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira. Ganda gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka hattuuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni nu hundi tuuf qopheessuu qabnu. Homa akkanuma wuxuuti jetti malee filannoon hin godhama. Filannoo kanarratti wal falmina, wal dorgomna. Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan hin filama. Filannaan godhamu wama lama. Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarree beekuu fi gatii itti godhu gara tokko. Warra ummata kabajaan qabne kawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaas dhiifteef kana abdatu. Warra obboleeyyan ofii oorrutti gadi baasuu didee ollaarraa jigii kadhatu kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii kenne irratti ka qabsoof aarsaa guddaadhaan deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalii irratti Affaar Affaar irratti Sidaamni Sidaama irratti Amaarri Amaara irratti mootummaa isaa ta'u filate seera isaa ta'u tumate imaammata aftarsiimoo isaa ta'u bocate guutuu guututti total full self rule akka naannootti tokko sadarkaa federaalaatti naannoleef ummanni akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin aangoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu kaaka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ni jaarranna jechuudha. Karaan sirrii kana karaan jallaani karuma jallaa kareetti deebi'uudha. Isinitti himu karaan Minilik biyya kana hin taane karaan Haayila Sillaasee hin taane karaan Mangistuu kan nama fixuu hin taane karaan Mallasaa kan nama qoqqooduu biyya saamuu hin taane I don't know karaan kama Oromootitti ta'a jaran kama qabsaa'ota Oromootitu ta'a yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii
ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran tarsiimoo mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa, ummata dimokiraatawaa ta'uusaa, haaqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna, hoggansa gahaa qabna, tokkummaa cimaa qabna, dhugaa qabna. Ummanni keenya nu bira jira, Rabbis nu gargaara, hin shakkinu, filannoof qophaayaa. Waan ani isinitti himu jarri amma maal barbaaddi? Isin tuttuittee jeequmsatti isin seensisuu barbaaddi. Hin godhina. Hiriira baafataa jirtini? Haa baafattu, hin jeeqina. Isin ufirii shan argattiisan salfii haa godhattu, iruutti dabala harka dhayaaf rakkoon qabdu. Isinitti mee? Nuyi mirga keenya hin tuqinaa jenne malee mirga namaa tuquu hin barbaannu. Hin tuqinaa isaan. Gaafa keenya immoo tuquufitti hin dhiifnu. Kanaaf walitti deemnee bal'inaan mari'annaa. Waan tokko hin shakkinaa. Xurreen irra jiru xurree dhugaati. Xurree dhiigaan dhufti. Dhara keessaa of keessaa hin qabnu. Kaayyoon keenya xaliila ifa. Tartiimoon keenya ni mo'ata. Tokkummaa keenya cimsannee murannoon gara fuulduraa deemnu isin jaa warra sabbataa galatooma isin jaaladha. Egaa kanatti aansuudhaan galatooma ammas mee Jawaar faamilee eeyyeen kanatti aansuudhaan marii gabaabaa goona. Gaafii qabdan daqiiqaa 3 keessatti obbo Baqqalaan nu hoogganu gaafii keessan gabaabsatii nu dhiyeessaa. Galatooma. Amma gara gaafii itti deebiin
kenna warra hawwii yeroo dheeraatiin booda xarraanee dhabnee jawaarmaaf gara magaalaa sabbataa dhufuu dhabe obbo Baqqeen Faatis akka tasaa darbanii yeroo tokko dhufan fakkaata obbo Jawaarfaa gara naan dhufne maa dhufuu dhaba waan jedhu komii qabna har'a isinii dhibnee isiniin jenna obbo Jawaariin sunis komii miti jaalala isinirraa qabnuuf maa dhufanii nu laalin nu maatii isaaniiti waan jedhu irraayi kanarraa naansee wanti isin gaafadhu gaafii takkaaf takka qofa isinis akka jara keenna gaafii baay'ee waan balleessitanii waan hojjettanis waan hin qabne ofumaa isin hin gaafannu garuu obbo Jawaariif obbo Baqqeen Faati qabsoo kaleessatti cabnee obbo Baqqalaa fa'aa wajjin hidhamaa turre san kan obbo Maraaraan Faati umriitti fixatan san qabsoo gootonni keenya akka Daawud Ibsaa fa'aa obboleeyyan hiriyoota isaanii biraa du'anii du'arraa hafan san qabsoo kan akka obbo Baqqee Faatiitti hidhaman Faati qabsoo akka Galaasaa Dilboo Faati ilmootti dhaban Faati qabsoo gootonni keenya itti caban san fa'aa maaliif gargar deemtu amma obbo Jamaal Waltajjiirraa waan ta'e nuun jedhanii turan kaafaa faafaa fi abaawoon tokko ta'anii nuun jedhan yoo kana ta'e gaaruu obbo Daawudiin qabsoo jalqabaa irraa gaafa inni badda qabsaa'ee gootota biraa summiin fixanirraa nama Oromoo ganuu didde dhibbaan dhibba jaalannaa obbo Maraaraa Garbaa obbo Baqqalaaf obbo Jawaarii kenna nama qabsoo tana finiisanii har'aan nurraa nuun gaani warra nurraan baqqatini isinis dhibbaan dhibbatti isin jaalannaa jeneraal Kamaal Galchuu nama mishigii baaddummee diigee eksira gale isas dhibbaan dhibba jaalanna erga tokkoomtanii raatan gabbaatanii yoom nutti himtu yoo kanan gootan ta'e nu abbaa filannu wallaalleerra isinii sagalee kennuuf qophoofneerra kaafaa ollee abaabaa ollee baabaa ollee qixxee isin jaalanna garuu qixxee isin jaalachuun keen tokko ta'a biiroo gargar bantanii miti biiroon keessanu tokko ta'uu qaba kana taatan taanaan akkuma jara kaleessaa san diigamatu jira kana laalanii jarri lemaa jedhu hin kijibu waliin mari'atu malee tokkummaan qabani nuti tokkoomneerra Oromooni isin nu tokkooma kan biroo tokkoon taane isaanuu soban gasiniin jedhan san cabsitanii gabbaatanii nutti himtan taanaan nu isinillee qixxee isin komanna sagalee kaafaa kennine abaa'ootti hin dhooggannu hin qabnu kaafaa filannee abaa'ootti hin dhooggannu hin qabnu nuti Oromoon immoo hiriirris baamu maaliinis baamu nuti tokko har'a irraa immoo wanni isin nu beeku qabdan anamma sa'aatii ammaa asii bahee safara galeennaan akka hidhamnu dhibbaan dhibbabbeen hidhamuu miti aarsaa ta'uuf qophii bakka taane kanatti hin beekan hiriyoonni keenya ala gara ittifamanii dhoowwamaa jiru har'a gallee akka dhabnu hin beekne hidhamuu miti duudhaaf qophiidha ilmaan Oromoo addaan akka hin qoodamne amaanaa obbo Jawaarfa miidiyaa irraa nu jalaan fagaatinaa aarsaa barbaachisuu ni kafalladhaa xumureera isin jaalannaa tokko ta'aatii guyyaa lama sadi keessa gabbaa nutti himaadha xumuradheera. dura wannan isinii beeksisu maqaan kan koo Qaadii Huseen jedhama barsiisadha mootummaa isinreef jettan san irraa jalqabee waggaa 51 ingiliffa barsiisaa ture ammallee isuman barsiisaa sooramallee bahee indhiifne dhaloonni kiyya asii roobe jara shananiinuu gaaf kaan bulluko irratti wal beeyna asitti illee dhufe ani immoo asii yoo na laaltan laafama tokko fakkaadha miti I am the strongest of all haa ta'u malee kennin ani wajjiin baradhe Guutamaa Awaash was my best friend isaa wajjiin waggaa 5 baradhee Finfinnee inni na duraa deemee anis barsiisaa ta'ee amma isin fuuldura dhaabadheetti niin qaaqa haa ta'u malee qaayni kiyya qaaqamniiti waa baay'ee keessallee ture artistoota Oromtoota warra Maccaa Tuulamaa keessatti ijaaraman ijoollee 35 wajjiin ture artistoota sanii dura taa'aa ture amma immoo barsiisallee ta'eetiin inuman barsiisaa seenaa tokkoon isinitti himu
gaaf tokko ammana barsiisatii koofiyyaa tana gala firra kaadheetiin hin galuutti jira. Eecha sallaaltuu naan jette ijoolleen nookitti dhufteetiin jennaan inni ijoollee mee afachaa jedheen afaanuma kiyya saniin itti deemee jennaan inni hin beeytii afaan mee akkana jedhaa jedheen haa taatu silaa haa taatu wanni nu jenne haa taatu jedhaa jedheen ijoolleen na wajjin jette ammallee itti deebi'a haa taatu silaa haa taatu jarattiin nun jaalanne sun nurra haa kaatu jedheen ijoolleen harka naa dhoofte achumarraa jalqabdee jarattiin akkuma isin beektan akkuma nu beeknu akkuma namni as jiru kun beeku kan numarraa taraa geeggeeffamte amma ani gaafiin ani qabu homa tokko hin jiru isinuu nuu deebiftanii baga isin arganne argachuun keenna gaafiin keenna nuu deebi'ee ka waggaa 50 oli itti nuu fufaa jennaan isinii wajji jirra haganuma. Tole Jawaar keenya obbo Baqqee baga isin arganne gaaffii baay'een qabu gaaffii waa'ee barnootaati tokko lammatammoo waa'ee qeerrootiif dimokiraasii amma jarri odeessaa jiran kanadha. An sa'aatii meeqa dhaabbadhee konkolaataa bakka wayii kadhadhee dhaabbadheen kanan bororraan dhufe wayyaa ol soqoladhee jechaadha. Asiin dhufnaan hin gashinu jedhanii isaan garuu karaarra akka barbaadan sirbisiisaa kottaa seenaa jechaa uffata isaaniitti uffisaa jiru. Nuun lafa barbaannu deemnee